السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أرومو كوغوتو جرى جفتو أمانتيف كتانو سولين كودين meeshaalee barbaadan majliisa arabiyaa kanarii barbaadanii fi diizaayinii barbaadanii hunda hojjannee isinii galchina. Ajajachuudhaan hundi keessaniyyuu nu wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Majliisota asitti argitan kana amma hojjetamee baheedha. Gatiin isaa gatii madaalaa fi bareedaa ta'e akkasuma boondidiin isaa hedduu filatamaadha. Sadarkaa tokkoffaa. Arabiyaan majliisii babbareedaa akkasuma bifaa fi meeshaaleen isaa hundi boondidiin tokkoffaa tahe qabadhee isiniif dhufee jira. Namoonni hedduu gatii isaa akkasuma ammoo baay'inni isaa hangamii jettanii kan na gaafattan tokkoffaa irratti boondidiin Arabiyaa majliisii asitti argitanii kun hedduu bareedaa kan tahee fi akkasuma isa tokkoffaa akka Itiyoophiyaatitti kan taheedha. Itti aansuun ammoo bifa yookiin ammoo uffisa carqii isaa isintu filata bifa barbaadaniin anamma kan isinii fide hanga takka kalarii hanga ammaatitti ajajnee baasnee yookiin ammoo hojjetamaa jirudha. Isin laallachuun ajajadhaa. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978157275 hanga waatisaappiin sirraa'uu dhiifama wajjin iimoo akkasuma teelegiraamaan ajajachuu dandeettani. Namoonni ammoo meeshaa kana ajajachuu hin dandeenye gaafii qofa gaafachuu barbaadan obsaan viidiyoo yeroo gadhiisnetti gaafii gaafachuu hin dandeettani. Hundi keessanuyyuu hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan sheer hiriyoota keessanii godha. Akka fakkeenyatti majliisni hundi keessan kan hubattanii beekuu qabdan akkaataa ol ka'umsi lafarraa ol kahuun saantii isaatiin jechuudha. Saantiin 10 kana jechuun saantii 10 jechuun hanga taakkuu keenna takkaa jechuudha. Taakkuun keenna takka saantii 10 taha. Akkasuma gatiin isaa jiddu galeessa gadi aanaa taha. Ammas hubadha. Isuma kanaayyuu odoo tahuu akkaataa boondidii yookiin ammoo kan keessa kaa'amu sun ispoonjii odoo hin tahini wanni keessa galu sun waan hedduu jabaataa fi boondidii filatamaa tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa qabu namni sirriitti beeku laalee ajachiisa. Akkasuma ammoo saantiin 20 taakkuu keessan 2 jechuudha. Taakkuu keessan 2 kana ol ka'iinsi isaa achirratti kaa'aa qaba. Achirratti ammoo makaddaa xixiqqoo qaba. Itti aansuun ammoo saantiin 30 harka taakkuu keessan 3 jechuudha. Akkasuma immoo 40 illee 4 san qofa osoo hin ta'in anufi kiyyaa taakkuu kiyyaan akkasitti safare. Namoonni harka xixiqqaatan ammootu hir'achuullee mala garuu nama xiqqoo harki jiddu galeessa tahe walumaa galatti jechuudha. Akkaataan gatii isaa yookiin maallaqni isaa dhaabbataa miti. Tokkoffaa irratti saantiin 10 illee 20 gadi, 20 illee 30 gadi, 30 illee 40 gadi. Kamtu filatamaadha biyya keenya keessatti yoo jettan ka ta'e irra caalaa namni irra filatamaan kan dalaysiifatan 30 irra immootuyyuu jiddu galeessi kan dalaysiifatan 20 jechuu 20 illee namoota hedduutuyyuu ajajatanii dalagamee fi bahee garuu ammootu filatamaa jechuu fi bareedaa filadhu nu hojjedhu warri jedhan 30 bifa kan filatan isaanii meeshaa fi akkasuma ammootuyyuu wantoota hunda isaa kan bareedaa jedhee meeshaa hubannee laallee jedhe nutu filatee fi geessee fi kanaaf hundi keessanuyyuu warroonni ajajachuu barbaadan gatii isaa mana keessan safartanii jechuudha. Saalonni keessan meeqaa fi meeqaa mitira meeqaa fi meeqa na barbaachisaa kaaree 6 yookiin ammoo mitira 6 moo mitira 8 na barbaachisa. Irra caalaa hanga ammaatitti warroonni ajajatan yoo gola 2 tahe malee mitira 8 hanga 6ti. Kana jechuun meeshaa tiibistaandii jira akkasuma ammoo biffee koornarii jira. Kanniin cinaa waan gamaa gamana kaahaniif jecha biyya keenya keessatti majliisni ka ajajamu walakkaadha jechuudha. Xiqqaa 4 qaba. Tiraasii xixiqqoo sana xixiqqoo jechuudha. Akka amma suuraa asirratti argitan kanatti xaawulaa qabaa jidduu isaati jechuudha. Teebilii jechuun waan hedduu kan of keessatti qabate hisaabuma walumaa galatti ittiin dalaysiiftaniin yookiin gimmaashan dalaysiiftan san isarratti malee addatti teebiliin kun hin gurguramu. Wanni isin sirriitti hubattanii naa beekuu qabdan teebiliin kunillee isuma wajjin kan herreegamuu fi yookiin ammootuyyuu majliis arabiyaa guutuu wajjin xiqqaa makaddaa xixiqqoo tana qabate teebiliin jidduu yookiin xaawulaan isin argitan kun hisaabuma san irratti jechuudha. Hubattanii sirriitti hisaabuma san irratti anuyyuu duraaniin hisaaba garagara si'a xiqqaa allee addasi'a teebilii yookiin xaawulaa jidduu kana addatti namni ana jechuudha kuma haganaan binne hojjechiifne kanaan jedhutu jira. Akkas osoo hin tahin hisaaba isaa irratti walumatti kan hojjetamudha. Kanaaf namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsa kanaan ajajachuu ni dandeettani. Kalariin kan gadi isiniif dhiise yookiin har'a hojjannee baasne kana qofa osoo hin tahin kan barbaadan baafachuu ni dandeettani. Namoonni rakabootii Dubaay yookiin rakabootii biyya Arabaa gaafattanillee haala kanaan akkaataa isin barbaadan
kuma 23 irraa eegalee hanga isin barbaadan akkaataa baay'ina meeshaatiin akkaataa ammoo meeshaan itti daddabalamuun hanga kuma 300 illee jira jechuudha. Sun filannoo fi dandeettii humna keessaniitiin. Kanaaf ka'umsi isaa kuma 22-23 irraa eegalee hanga humni teessan dandeette saalona keessan guutuu yookiin biffee keessan guutuu ni dandeettani. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaalee biraallee hedduudha viidiyoo waraabuu haala natti waan hin mijataniif isinirraa ture isinirraa badee isin ammoo ajajachuu qofaaf gaafachuuf osoo hin ta'in gaafii namoonni barbaadan obsaan eeggadhaa viidiyoo horaa bulaa.